Show akkam jirtu? Nagaa jirtanii? Nageenyi baraara akkam? Jiranitis sinis bakka jiraattan. Nageenyi keessan akka lafa jirtanitti nageenyi keenya bakka jirtanitti biraa yoo isin jecha akkam jirtu? Walgannee miisa bana kana babbanne gargar jaalatamtoota keenya yaa beektu biyyi Itoophiyaa al tokko tokko biizii nama gooti. Biizii taanii ta'u dhugaa waaqayyo. Kanaaf haalumojii kana biizii nu godhe kanaaf badee har'a immoo kana dhufeera. Kaasuun keessanii kanaaf isin akkam jirtu? Nagaa jirtanii miinuutis nagaa jirra. Bakka nagaa fayyaa taatan warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis baay'een si yaade dhugaa baay'ee si naafaqe sinoo akkam naafaqne bal'atu bichaa argitu qanii ganiidhanii isheen viidiyoo al tokko tokkos ta'u gadi isinii lalakkifti anaan argitan jechuudha. Har'a immoo akka carraa taanee waxaa nu gootu malee naananii waxaa inni iddoo masnaanyoo wayii jirra. Magaalaa Asallaa keessa jechuudha. Iddoo masnaanyoo wayii jirra. Naannaa kanas daawwadhame. Iddoon tun iddoo namatti toltudha. Baay'ee bareeddi. Gaafa biraa dhuftaniiti daawwattu yookaan anaatu si fidee sin daawwachiisa. Kanaaf waxaa nu gootu malee irra bal'atuu fi daaniin isaan waxaa gochuuf baay'ee jechuudha akka carraa ta'e. Kanaaf mee daawwadhaa namni iddoo kana beektan lakkoofsa tokko tuqaa. Namni hin beekne immoo lakkoofsa lama tuqaa bira darbaa. Namni naannoo kana akkam jiru isin waraabaa jiru kana beektanii lakkoofsa tokko jechuudha. Maaliif iddoo kana namni beeke dhugaatti shallama nyaata kan dhugaa bakka kana waan isin shallamu waan nyaata waan dhugdan qofa osoo hin taane waan biraallee jira. Namni beektan iddoon kun eessa akka ta'e namni beektanii natti himtan yookaan namni argattan badhaasa qabdu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf nu baaftu malee naannarraa akka carraa ta'ee baase yaa'u kanaaf waa misaa wayii eeggachaa jirra. Misaa kana immoo kophaan nyaannu isin wajjin nyaanna jenneeti. Kanaaf misaanis dhiyaachaa jira dhufaa jira. Hojjumaan nyaannaa jechuudha. Hamma misaan dhufee as ga'utti waan tokko tokko nageenya tokko tokko isin gaafadha ta'ee tanan dhufe. Kanaaf immoo akkuma san isin immoo warri viidiyoo keenya sheer koppiliitti migoota guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuun jaaladha. Ani isinan jaaladha dhugaa baay'ee namoonni baay'een keessanis akka nu jaalattan hin beekna. Irra caalan jechuudha namni dhimmaayini waan tokko tokko dubbatu immoo jecha namaatti baay'ee homaa rakkoon hin jiru jechuudha. Maaliif namni tokko tokko namni yoo yaada namaa kenne nama jajjabeessa. Yaadni namaa baay'ee gaariidha jechuudha. Namni waan namaan jedhu namatti tola. Namni waan gaarii namaan jedhus namni waan badaa namaan jedhus yoo waan tokko tokko dubbatu namatti tola. Kanaaf jecha namaatittis gadduu yookaan aaruu osoo hin taane gammaddee bara jireenyaa kee dabarsitaa jechuudha. Kanaaf mee amma adda bal'atuun jechaa akka jirtu isinitti mitee nagaa isiniin jettee ani immoo yoo nyaanni dhufe walitti deebina sa'aatiin isa amma sa'aatii misaatii isinis warri beeluftanii misaa qopheeffattanii jirtanis jirtu. Sa'aatiin ammaa kunis sa'aatii misaan amma dhiyaateera jechuudha walumaa galatti. Hin eeggachaa jira nusi nyaachuufi. Kana fakkaata jechuudha. Iddoon naannoon baay'ee namatti tola. Iddoo masnaanya kan jedhamedha iddoon kun. Mee amma nagaa gaafadhate. Hai mati kaasuu shoo akkam jirtan bayyuma keessa nagaa jirtani nuti nagaa jirra galata rabbii kaameraan nurraa seesi naguma jirra galata waaqa sin akka bayyuma keessa naguma jirtanii jiru simbira akkamii nu biratti hunduu bareeda galanni waaqa haa ta'u. Egaa akkuma beekamu har'a kaasuunis nuti sumna ittirra mucaa keessa irra fe iddoo masnaanyaa finnee fiigee dhaabnaa amma nu harkaa dhabeera fe jechuudha. Na haati daa'ima daa'ima baattee teessi kaasuun mataa jedheetta argitanii miire ani immoo haadhuma daa'ima tanallee qufaan naqabee na akkuma xiqqooyi na kanaaf baay'ee haasa'uun barbaadu. Akkuma na argitan baay'ee tokko halluun naqabe qoricha isaa naaf garuu qoricha isaa kaasuullee naaf hin agarre. Inni akkasii egaa akkuma beekamu harreessa jira seetanii akkuma kaasuu isiniin jedhe iddoo masnaanyaa yookiin immoo bakka kaasuun irratti qoffataa isin godha jedhee kan nu baase. Baabbaan keenya immoo dhabeeti nu jalaa rafe malee bakka iddoo fiigee dhaabnaa nama rafe
Egaa nutis immoo yoo wajjumaa fiinnee bishaan daakuun hin jira waan baay'eetu jira jechuudha. Amma nutis xiqqoo sa'aatiin misaa ga'ee jennaan misaa nyaanna jenneeti. እና Unu kamaa arti akka malee mucayyoon. mucayyoon haadha naaf hin jechuu qabdu na kabajuu qabdaa bara. Taalloon na qabe qaama Utaalloon na qabe jette. Ani garuu homaa qorichi utaalloo maalidha namni beektan jirtu. Inuma dhuddi manatti shaayii jetti kaan jetti inuma goggootee dhuddi homaa galaksisuu hin dandeenye maaliif akka ta'e naan galle. Anumaa fidaan itti dabarsitaa inni dhungaa jirani. Ani immoo qofaan namarraa illee baay'ee nan qabu waan ta'eef homaa dhungachaatu man jira dha isheen itti dabarsuu barbaadde homaa natti dabarsuu hin dandeenye. Nam gartee baay'ee dhugaa uffee baay'ee tokko ulfaata waan ani duraan nan qabullee agama immoo na qabe natti ulfaata. Kan gadaan. Daaniin illee riibaa ka'e kun amma nyaata kana nyaachuuf saandushii kana nyaachuuf ka'e saandushii kana nyaadhu malee ka'e kun lolaa jira. Baabbiyyee. Naa. Saandushii kan baabate jechuudha. Maa inni hafti inni haftu hin taane. Hin taane wanne oh wanne. Egaa kunoo nyaanni keenya nuuf dhufee jira. Hawwa namatti tola. Shiroon hin jiru garuu shiroo waddade misirrillee waddade miti kaasu. Sanduuchi babba'anii fi babba sanduuchi nyaachaa jirra jechuudha. Kottaa nyaannu. Kottaa nyaannu jedhiin daani. Qabaa babba. Asi kunuun.